Bareessa dhabemen dubbii ajaa'ibaati. Baar micoon akkamitti jechuun akkasitti galabbattee akkas gootanis dubbii ajaa'ibaati. Baar akkamitti jechuun riiba akkasii rafettes waa rafee waa manaamaan waa dalaguu waa jechuun boona jechuun manaamaan ibaan na dhibee ho'i. Bar dubbii ajaa'ibaa keessa turre bara jara keenya hoo gartee isin. Fiidiyoo jechuun tagartee isinii gallachuutti san daran tabiraatu harka jira. Ta harka dhoorku jirru bara. Ta harka dhoorku jirru ta jechuun kaa zoosaan agartan sinumaanuu jechuun dubbii biraati beekadhu. Hijaab rabbi waan san gadi lakkisiisin malee hijaab dubbii biraati. Sun rabbi nurraa qabu. Hamtuudha. Hamtuu ajaa'ibaati beekadhu. Baar heeruma dhugaa arruma heerumee bara maasa beekta. Heeruma dhugaa haakimaan keessa jeetuma dhufee micoon bara fuudhuu takkaa'oo itti micoottu heerumu micoon fuudhuu baar ni garsiifte bara. Inni itti immoo heerumu san micoon dhugumatti dhiira taatee fuudhuu san itti garsiifte ammaasiis. Micoon tan jechuun beektaanii dhugumatti jechuun hamtuu nama hama guutan gartee nama ajaa'ibaati. Kan tokkoon gaarii kan tokkoon jechuun isinis summooyte ana malee jibbee kan Faaxumaa jala deemee jechuudhaan dubbiin dhufte jechuudha. Yaa taaphaatu na dhibdee beekadhaan daawwattoota keenya jechuun egaa wanni amma dirqamnee isin dhufne jechuun Fatee jechuun mana hidhaarraa jechuun daraartuu ni ta'e hidhaarraa illee baafnee jira. Alhamdulillah rabbil alamin fiidoolee hojii isin marreen jiru. Maaliif jechuun fiidoo hojii isin mariini? Maaliif fidhamtee jennee mariini? Maaliif jechuun ammaasoo baafnee jennee mariini? Waa hedduu jira. Fatee jechuun hedduu takka kadhattee jechuun kadhata keessa jechuun daraartuu jechuun akkuma duraan jechuun baallama olii seenaa jechuun lamatti deebitee jechuun hafiisaa hojjetamuu fi deebitee ammaas barbaree dibuusan sunis rakkoo jabduu takka nuuf fiddeetti. Karaa keessatti gaachuun hedduu takka galeenne irraa wanta sun jechuun amma dhumattee Fatee hidhee micoon lamata hidhaarraa jechuun baafnee jirra. Baallama jechuun guyyaa takkaa fi lamatti jechuun kaabaa lamneef san jechuun walumaanuu irra jirra. Akka gartee isin qanetuuf jennee irra irra mootummaanis itti murteessitee jirti. Rabbiin nu laaffisee jirra. Alhamdulillah yaa bakka rabbiin akkasii nu laaffisee maaliif namni tokko jechuun ka'uunii tole soolisa walii beekuun dirqama. Micoon jechuun hedduu takkaa toltee birti Fatee haa ta'u baaris haa ta'u garuu namni qooda namaatis beekuu bareedaadha. Sunillee inni jechuun lamata akkuma taatee yoo taatee jechuun walitti illee gufatanii walillee jechuun tumanii barbareellee ol dibanii akka beekallee taatee hidhamtee hidhaarra sanillee baafnee jirra. Alhamdulillah rabbil alamin goottaa galannee haa ta'u du'aa itti isinis hedduu takka jechuun bira dhaabbattee nuti Amraa jechuun dirqamnee jechuun maaliif isin beeksisuu qabnaa inni as baanii malee hedduu takka ammaas wanni as baaneef hedduu takka wanni as baaneef baar jechuun akkuma gartee duraanumaa'u maal jennee ture beektaa duraanumaa'u. Micoo Faaxumaa tan dhiisii daraatti wata dhawoo fuutee akkuma duraan jechuun baallama waliin seentanii isin rakkoo keessaa illee isin baaftee isin furtatanitti siis ta'ee Fatee as ta'ee jechuun duraan isin jaalattee jechuun Fateenis fuudhii daraattuu taneettee waan jirtuuf isuma tan dhawoo fuutee wanneettini duraanis kadhachaa jirra. Xiqqoo baaris jechuun maali ni beektaa? Xiqqoo mataa garagalee walitti fakkaattee wanti hundinuu wanti tun beektaa wal nama fakkaattee beektaa? Walitti fakkaattee micoon Faaxumaa sanis hogguu qorannoo irraa agartee keenyuu waa hedduu qorannaa beektaa? Waa malee isinnis akkasii Faaxumaa jechuun san hin jiru wayiin xuuxxilaa. Beektaa biyyee mantar keessatti immoo beerree guutuun si qaalimee jechuun ati yoo didde xiqquma wayisitu kan akkasitti jechuun mucaa maraatee jechuun baareessa jechuun shistee jechuun Faaxumaan majaa beekadhu. Akkasitti jechuun fayyaan qabu kottu jettee daraattuu jaamtee mana isaaniitti jechuun Faaxumaa akkana osuma inni jiru jechuun isii tana haakimaan keessa jee dhufee haakima biraa dhiqammasis ifumaafuu haakima biraa keessatti daraattuun haakimaan isii keessa jee dhufeetuma haakima biraa jechuun daraattuun geesse jechuudha. Bar dubbii ajaa'ibaa keessa turre bara jara keenya hoo gartee isin. Fiidiyoo jechuun tagartee isinii gallachuutti san daran tabiraatu harka jira. Ta harka dhoorku jirru bara. Ta harka dhoorku jirru ta jechuun zoosaan agartan sinumaanuu jechuun dubbii biraati beekadhu. Hijaab rabbi waan san gadi lakkisiisin malee hijaab dubbii biraati. Sun rabbi nurraa qabu. Hamtuudha. Hamtuu ajaa'ibaati beekadhu. Baar heeruma dhugaa arruma heerumee bara maasa beektaa? Heeruma dhugaa haakimaan keessa jeetuma dhufee micoon bara fuudhuu takkaa'oo
itti micoottu heerumu micoon fuudhu baar ni garsiifte waan inni itti immoo heerumu san micoon dhugumatti dhiira taatee fuudhu san itti garsiifte ammaasis micoon tan jechuun beektaanii dhugumatti jechuun hamtu nama hama guutan gartee nama ajaa'ibaati kar tokkoon gaarii kar tokkoon jechuun isiin summooyte ana malee jibbee kan Faatuma jalatti himee jechuudhaan dubbiin dhuftee jechuudha yaa taaphaatu na dhibdee beekadhaan baarii haakmaan keessi dhaqe kootu haakmaan si keessatti olloonuu baatti kanite mucaan gara galee rafee if quban qabu shiiste akkasitti jechuun ka ni beektanii laga kanatti achi waan ni boote beekan akkasitti daakee jechuun eega daakee booda haakma singeessina jaanii Faatumaa normaal jaa Faatumaa haakama geessiteetti ogguu sanillee beektaa dubbii biraa keessatti mucoon tuni ani na dhibee dubbiin sun baar aboo wanni taate dhiiree jechuun waa hundaan mudata dhiiree jechuun dhala qofaatu mudanne ciniimuu qofaatu mudanne malee an cinimuu san si mudattee jirtittiin beekaa beekadhu garuu waan sodaattee jechuun gachiillee baate isiillee harkaa baatee jirta dhageenye telefoona guusu dhoynus telefoona fuutee dhaggeeffachuun fatee jalaayis nigalaayis telefoona fuutee jechuun dhaggeeffachuun sagalee teenya maali kun rakkoon waan dalagamte as bahi boo fatiyaallee baafne jiraati as bahi mana kee ijoollee keessatti akka galtuu sinjaa fiidootan jechuun wanni dirqamee waraabeef baarii fi waraabe yoo gartee ka aaree as ba'ullee taate aaree as ba'u qaba yoo aaree as ba'ullee taate aaree as ba'u qaba jedhaa keenya daawwattoota keenya maaliif hedduu takka jechuun dhimmamee cinqamee rakkamee jechuun fiidootan akkamiin ol baaftee jechuun calqee jechuun magaalota keessatti badii dhabnee jechuu beekatu telefoona itti dhooyina fi kaasa ni dhaggeeffata beekatu sagalee nuun qabu bakka tanaanis shakkii ajaa'ibaa shakkii akkamiin beekta dhiiroo muciyyumaan tunu waa jechuun wayiitti obaaftee gallakkiftee akka inni Faatuma hin jenne akka Faata hin jenne gootee jechuun wayi magaalaa keessa gallakkiftee wayi shish gootee wayi jechuun sammuu garagalchitee yaada keenyaa beekatu yaada ummataati yaada daawwattotaati baareessa dhabameen dubbii ajaa'ibaati baal micoon akkamitti jechuun akkasitti galabbattee akkas gootanis dubbii ajaa'ibaati baar akkamitti jechuun riiba akkasii rafettes waa rafee waa manaamaan waa dalagu waa jechuun boona ummachuun manaamaan na dhibee hoyi namni ogu takka jechuun beeta gaafa ijoollummaa takka riiba gartee guddaa keessa hosi kaasanii hiraata si nyaachisan eegaa tarafti booda ganama oguu qaatu ummata malee ani hiraata nyaanneen ani hiraata nyaannee dhugumatti jechuun ni kakattaa beekatu waan akkasiisan ta'e jechuun gubbaan manaama fidanii itti darbanii waan gartee dawwoo qofee jechuun waan mataa kana garagalchuun akkasitti fiddee micoon durmallee dhoorketti beektaa durummaan sanii namni maal jaabeeta durummaa gumaarree maarree jaan yoo dhiiga barbaade qeeraa dhiqee durummaa barbaade qeeraa dhiqee tajaajilsan gattee sanii sila akkasumatti waan san qabaatu taate waa akkasumatti jalan keessuna fakkaatee ashee ani na dhibee wanummaan kun hedduu akka mataa kana nagargalchee garuu ammallee waan takka taniin baarsee wal beektaa wanni taate wanni godhamtee kun rakkoon qabu tagattee qilleensa irratti gallakiftee si gallakiftee tataanii ammoo dhoorkinee jirra tataanii ammoo daraartuu dhoorkinee jirra salli anaan nabiyaa fi miiciyyoo waan tana jechuun nutti gadi lakkisin ta duraatu mataa noota hojjetee jirti daawwattoota illee mataa hojjetee jirti daawwattoonni kun hedduu takkas jaalata waan tana nu gadi lakkisin jenneeni dhoorkine garuu taansan hamtu dhugumatti amma namni jaallaaluu hin danda'u viidiyoo san namni jaallaaluu hin danda'u hijaab rabbiin jechuun dhalaa jechuun namaa footuus dhalaa jechuun namni itti heerumus rabbi nurraa qabu yoo namnummaan fuudhee irra wayya malee ta namni itti heerumutu rakkoo qabdi ani wanni hin joobee qabu sodaadhe achi boodaan sodaadhe balloo yoo duraan dhalaa sodaatame ni sodaadhe achi booda eegachuun baara akkasitti jechuun fitti fuutee micoon heerumtee aruuza hunda hojjetaan booda aruuza ajaa'ibaa hojjetaanii achi booda aruuza wallaaneetu baara ani yoomiin waa dalagee yoomiin waa nyaadhee takka yoomiin aruuza taa'ee jechuun baraakima nageessite akka ajaa'ibaan nageessite haakimni san jechuun haakima caalaa haakima gaariidha jechuun ani akkamittiin as dhufuu danda'u gujuuni wayi daawwattoota keenya wanni takka beektaa dirqamaa nama kofalchiitti beekadhu osoo koflan feene jechuun namni osoo kaboo osoo kofluu kan argate ka osoo boo jiru koflu tokko osoo boo jiru osoo himman galakkisu
waan akkasii namatti kan goote jechuudha. Hijaab tan asuma rabbi nu raalchu garuu ani waan irratti dhaammannoo takka waliin nan jiru. Dhaammannoo takka waliin nan jiru. An fiidoolee mutura isin waraabiin beeku. Dhaammannoo takka waliin daawwattootaaf jechuun fatiyattis jechuun baarittis waliin dhaammachuu barbaadu. Yoo shiistee jechuun kutu baate. Yoo shiistee jechuun galuu baate. Yoo ammoo kanuma nagee qabaatu taate baara jechuun nagee isaatiin as ba'e jechuun ijoollee isaa keessatti bu'ee nagaan ijoollee isaa guddifachuu qaba. Daawwattoota keenya. Dhugumatti nadhoo sharasharuunis waan akkasiin gootu. Bu'aan qabdu. Osoo sharasharuu maal dhagema? Osoo sharasharuu heerumeeti mana ruusu ta'ee ba'e jechuun. Osoo aruusa tan taa'een beekan. Osoo jechuun hin fuudheen beekan. Mana man fuudhee aruusa ta'ee ba'e jechuudha. Aruusa mana ta'uun akka baarisan kunoo. Suniifuu as ba'e jechuun yoo dubbatallee bal'oomaa kanaan jenjellee yoo dubbatallee wanni kana jiruuf baara as baasuuf yaala. Loleellee as ba'u obboleessa kiyya kun as ba'u qaba. Takka lamarra sadiirra gorsaa jirra daawwattoonni keenyallee gorsaa jirra garuu gorsan jechuun gorsa nuti gorsinu san itti dhaqqabtan jeetii yaada jechuuf isin jedhee kadhu. Amma hatattamaan as ba'e jechuun gara mana isaa galuu qaba. Faatuma jala deema michoo maarra jala deema rakkoodha kun hundinuu yoo ta'eef as ba'ee tanuma gartee heeruma tana heerume oluu baate fiidoon oluu baate tabiraa sana akkanatti ol hin baafne inni kadhannee jirra garuu as ba'eetuma daraattuma tana fuudhee yoo wajjin jiraate irra wayyaa. Daraartu mutana fuudheetu moo jiraate bara isiinuu itti heerumte bara itti heerumse aruusa manaa maataanii hagattee haala sana ba'ee goonee irra wayyaa malee kanaaf jechuun waan qaafattu qabdu qaaniin dabartee jirti oliis baate taaftee sun dhaqa benneen suniifuu as baatee baartiyya ilmaan kee keessa galtee as joottee micoo jala bultee micoon hedduu takka jechuun bayii keessa dabartee wayii isin goote kabaja godhaafi isinleen kabaja jechuun taamma akkana isa salphisan jechuun salphina guddaa sana asirraan turtu as baadhaa fuudhaadhaa fiidoosallee akka harkaa balleessinu nu godhi as bahi. Micoon asumaan jechuun haasitti heerumtu duraanuu sitti heerumtee haasitti heerumtu hin sodaatu nuli. Olii sodaatu warri sodaatu takka jirtu. Eega heerumte maa sodaata olii? Wanni sodaatu takka hin jiru heerumte akkaan ta'u akka malee hin ta'u heerumte rabbi nagaan aruusa gara gaachuun isaa teessisu fatiyaa wajjin ammallee siif keessi fatiyaa tana hedduu takka itti roortee jechuun isumata haadha ilmaan keetti kana wallaaltee Okuta kecun kemana Fatima, okuta kecun asin rako. Isin lenjitun ballo, makan eta minamin kanale warren jetanis ja warren jenes disa. Ani marif namnu kuni takka kubate la makan gubanne vetu. Takka kubate la makan gubanne. Tatana ram tu mati rufte. Michon mat debita malaga rufte malaga sakya nakabalate. Haye janin. Devi e amma chun jalai chun bafte magala fesete as bauda be. Asijo chun ka kagarte mas. Asin ucuk tani walkun namantat dubbi birati. Michon tu duraste bodaste tolu vre toltif. Garu isani vete amese astibite chun yo ismakana ismatan fote isi ojita ise irra beredara. Wan durani jirsan nutin pidin cinkisan duranu kai sagal lena ganda tau jirami. Konfla beta bakanya tega devine amma cinkisan inu dev sudemta. Nudi sibar. Nudi sias bai jirat fote avia chun micho terum tojin jirat durat tojin. Tulis dis. Tasimara chite utte Teetun osoo ishii Faatuma jettu hirriibaa jechuun maraattee kaate. Kanaan duraan isaa harkana yoo dhiiftee jechuun as baatee jiraattee royyaa as bahi nallee arrabsitu waan feetallee naan jettu bal'oodhaan as baatee jiraachuu qabda ilmaan keessatti as bahi jiraadhu kaagattee Faatiyaan hidhamte ilmaan keessatti kaasan bahin maal taate boo dhugumaan jechuun micoon Faatiyaan san dhugumaan shiisi goote tuuni shiisi goote nu dhiyeesi deemisa otomaatii waan kana nama godha. Jaalattee otomaatii asii asiin osoo deemtu waan hin taane taata. Suniif osuma yoo fuudhaa dhaabdee irra wayyaadha an gorsa kiyya kanuma daawwattoota keenya jechuun isinillee jechuun itti maara du'aa godhaa fi akka gartee baar as ba'u akka gartee nagaan mana deebi'u akka jechuun dalaatu as wayee fuudhu kana irra wayyaa micoon tun galata oltee fi yoo fuudhes rakkoon qabu bakka immoo takkatti kalatisan kalata gurguddaadha kalanni gurguddaan ammas qabamee jira. Micoon akka gartee gara haadhaa bahetti fiidoo qabdi sun ammoo nutti as hin baasin jennee kadhannee jira. Adara daraartu waan san fiidoo san nutti as hin baasin qilleessa kanatti nutti gad lakkisin. Yoo san gad lakkifte dubbii biraati nu hundinuu waliin seennee jechuudha. Waan san achumatti nurraa qabi akka nu gad lakkifne fiidoo san. Fiidoo takkitti gartee baara irraa jechuudha akka malee martisan. Ta gad lakkifte takka malee martisan nu gad lakkisin. Shari'aa nabii shari'aa rasuul nu gad lakkisin. Yoo rabbi sodaate fiidoo san nu gad lakkisin. Fiidoo sun tanama hunda wal lolkitu teechuun nama gartee addunyaa irra jiru sitti taasisu fiidoo san nutti as baafnaa dubbii biraati. Shari'aa islaamummaa keessaas baatee jechuudha. Ani wanni kadhadhu hadaraa
daraatu fiidiyoo san akka nutti gad hin baafne akka nutti ol hin baafne baaris as ba'ee si fuudhuu qaba. Fiidiyoo san nu gad lakkisin ta duraan gad lakkisaniifu taate duraan gad lakkifteefu inni nu maraatee shiishtee jira. Suniif sodaataniitti as hin bayini nu sodaa saniitiif as hin bayini. Amma baar as bayi rakkoon qabu tataani ammoo akka nu gad lakkifneetti itti himneerra wanni as baaneef tana daawwattoota keenya jechuun waan san gad lakkisin haa jaan. Hanga sumaatii fixadheeti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.